dafanii xumuruu yookaan ka'uu dhabuu qaama saalaa yaaluu dandeenyu torban isinitti himaa hamma dhumaatti na caqasaa. Warri agarraatti maatii keenyatti hin dabalamne subscribe gochuun maatii keenyatti dhaamaa odeeffannoo fayyaa asiin darbu hordofaa isiniin jenna. Akkuma beekamu addunyaa kana irratti dhiironni hedduun rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaatiin yookaan dafanii xumuruutiin rakkatu rakkachaas ni jiru. Parsantii hedduun jechuudha. Karaa kam furuu dandeenya kan jedhu wal duukaa ilaallaa jechuudha. Akkuma beekamu dhiironni yeroo hedduu wanta isaan yaadan, wanta isaan sooratan, sochii isaan godhan, akkasumas suusii isaan qabanii walquunnamtii saalaa faana wal qabata jechuudha. Walquunnamtii performaansii walquunnamtii saalaa isaanii faana wal qabataa jechuudha. Kana jechuun akkaataa nyaata isaanii, suusii isaan qaban, istireesii dhiphina isaan qaban wal qabataa jechuudha. Sababiin isaa kun rakkina hormoonii faana waan wal qabatuu fi hormoonii madduu faana waan wal qabatuu fi hamma seerotoniinii qaama keessa jiru hir'isuu waan danda'uuf inni kun immoo rakkina ka'uu dhabuu qaama saalaa fiduu ni danda'a jechuudha. Kanaaf waan isin hubachuu qabdan asirratti dafanii xumuruus fiduu ni danda'a jechuudha. Tokkoffaa dhiirri tokko istireesii hir'isuu qaba jechuudha. Dhiphina hir'isuu qaba. Ni jalqaba. Dhiphachuu hin qabu jechuudha. Gaafa dhiphatu hormooniin maddan ni jiru. Hormooniin sun immoo gara qaama saalaatti dhiiga deemu hir'isuu danda'u. Istirees hormoon kan jennu jiru jechuudha. Hormoonii hedduu kan akka noorepinefriin, epinefriin, koortisool jennee kan waamnu hormoonii hedduutu jira jechuudha. Kanaaf yoo dhiphanna ta'ee rakkina ka'uu qabu dhabuu qaama saalaa akkasumas dafanii xumuruu fiduu waan danda'uuf dhiphina avoid gochuu qaba jechuudha. Dhiphina hir'isuu qaba jechuudha. Dhiirri tokko dhiphachuu hin qabu jechuudha. Inni lammaffaanii akkaataa nyaata isaa hir'isuu, wanta hir'isuu qabu hir'isuu, wanta dabaluu qabu dabaluu qaba jechuudha. Akkaataa nyaata isaa sirreessuu qaba jechuudha. Keessumattuu wantoota kuduraa fi muduraa itti baay'ate soorachuu qaba. Akkasumas pirootinii kan qaban kan akka puphaa, kan akka aannanii, kan akka qurxummii, kan akka foon diimaa fa'aa yoo soorate gaarii. Inni gara biraanii wantoota mi'aawaa ta'an kaarboohayidireetii baay'ee of keessaa kan qaban hir'isuu qaba jechuudha. Inni kun immoo warra mi'aan kan akka sukkaaraa, kan akka laslaasaa isa kanallee hir'isuu qaba jechuudha. Inni gara biraan faatii baay'ee kan of keessaa qabanillee hir'isuu qaba jechuudha. Inni xaanu maal gochuu qaba? Hirriba gahaa rafuu qaba jechuudha. Hirriba gahaa kan jennu immoo guyyaa tokko keessatti sa'aatii 7-9 kan jedhanis jiru garuu minimum 7 yoo rafe gaariidha jechuudha. Inni gara biraanii sochii qaamaa gochuudha jechuudha. Ispoortii hojjechuu qaba jechuudha. Minimum torbee tokkotti daqiiqaa 50 hojjechuu qaba jechuudha. Ispoortii hojjechuu, sochii qaamaa gochuu, istireesii hir'isuu, akkaataa nyaata keenyaa sirreessuu, akkasumas immoo suusii yoo qaban, suusii alkoolii haa ta'u, sigaaraa, caatii warri kun yeroo fedhii fiduu danda'u garuu qaamni saalaa akka hin kaane akkasumas immoo dafii akka xumuru dhiirri tokko gochuu danda'u jechuudha. Suusii kamiyyuu dhiisuu qaba jechuudha dhiirri tokko. Inni gara biraanii poornoogiraafii illee suusii poornoogiraafii yoo qabaate warra kanallee dhiisuu itti jiraata jechuudha. Inni gara biraanii kanarra yoo darbee hakiima mariisisuu. Hakiima mariisisee hakiimni itti amanee rakkoosaa qoricha armaan gadii barreessuu danda'a. Qorichoonni kanaaf kennaman keessumattuu dafanii xumuruuf kan kennamanii kan akka serotonin selective reuptake inhibitor kan jedhaman jiru. Warri kun guruuppiidha. Yeroo hedduu qorichi jalqaba irratti ajajamu qoricha daboksitiin jedhamudha. Qorichi kuni yaa'u hakiimni tokko itti amaneetudha kan inni kennu upon demand yookaan yeroo barbaachisudha kan fudhatamu malee konstaantilii kan fudhatamu miti. Inni kunis sa'aatii tokko haga 3 durfamee walquunnamtii saalaa dura kan kennamudha. Inni kun yoo hakiimni itti amanee isin ajaje malee callisanii bittanii fayyadamuu hin dandeessanii. Inni gara biraan fluoxetiniidha. Inni kunis guruuppii kana keessattidha. Yeroo hedduu inni kun immoo konstaantilii haga ji'a 3 kan kennamudha jechuudha. Otoo irraan kutiini haga ji'a 3 kan kennamudha.
qorichoonni biroos jiru jechuudha. Qorichoonni guruppii kana keessa jiranii inni lammaffaan TCA jennee kan waamamu jechuudha. Tricyclic antidepressant inni kun immoo depressioniifaaf qoricha kennamudha jechuudha. Guruppii kana keessas qorichoonni kennaman jiru keessumattuu loomii piraamaayid haayidrooklooraayid kan jedhamu qorichi jira. Inni kunis hakiimaan malee callistanii bittanii fayyadamuu dandeessanii. Inni gara biraa yeroo tokko traamadoolii illee yeroo fayyadaman ni jira jechuudha. Traamadoolii akkuma beektanii antipeeniidha, analjeeziyaadha. Isa kanallee yeroo tokko ni fayyadamu jechuudha. Walqunnamtii saalaa dura sa'aatii 6-8 durfamee kan kennamudha jechuudha. Malee traamadoolii fudhattanii sa'aatii 4 booda walqunnamtii saalaa yoo raawwattanii hojjechuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kan kun immoo traamadooliin ajaja ogeessaan ala gonkumaa hin kennamu jechuudha. Faarmaasitoonnis ajaja ogeessaan ala yoo kennu ta'e inni kun dogoggoradha jechuudha. Maaliif suusii fiduu danda'a, dipendeensii fiduu danda'a jechuudha. Walumaa galatti yeroon konkuluud godhu dhiirri tokko dafee xumuruutiin yoo rakkata ta'e rakkina ka'uu dhabuu qaama saalaatiin yoo rakkata ta'e laayif istaayil moodifikeeshin akkaataa jireenya isaa sirreessuudha. Inni immoo akkaataa nyaata isaa dhiphina hir'isuu, sochii qaamaa gochuu, hirriba gahaa rafuu akkasumas suusii qabu hundumaa dhiisuu qaba jechuudha. Yoo kanaan didee qorichaan amma tarreesse keessaa hakiimni itti amanee haala isin irra jirtan ilaalee dhukkuba jala jirus ilaalee qorichoonni kun dhukkuboonni biroos yoo jiraatan wajjin kennamuu waan hin dandeenyeef dhukkuboota jala jiranis ilaalee hakiimni tokko yoo itti amanee qorichootaan amma isiniif tarreesse keessaas filee isiniif barreessuu danda'a jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Warri rakkoo kanaan rakkattanii lakkoofsa armaan gadii irratti bilbiltanii beellama qabattanii gorsa fayyaa fudhachuu dandeessu. Akkasumas immoo yaala fayyaas fudhachuu dandeessu. Qorannoo kana faana wal qabatanis gochuu dandeessu isiniin jedha. Galatoomaa.